Sagantaa gabaabduu bakka qabnaateef iddoo nuu qabandaati. Sagantaa gabaabduu bakka qabnaa reeffa maatii gootichaa gidduutti argama. Akkuma gadi geessinu maatii gootichaa gidduutti argama. Itti yoo qaban yeroo tokko namoota akkasuma laamu goone galan nababana achuma sigaa jeensi dheertuu jiranne jaalladha gooticha Abubakar Muusaa silaa namni jireenya bareedaa jiraata isaaniitu nama hundaa jireenya bareedaa jiraachuu qaba. Amaanaan Abubakar Muusaa gidduutti dhiisee ilma isaatii fi hojiilee hojjetee nu biraa dabre maatiin kun akka jiraachuun qaban jechuudha. Lakkoofsa herreegaa nama qooda gamasaa itti ba'uu banuudhaan ifii dura cinaa dhaabbachuudhaan qooda guddaa kan taphatan Dr. Ibsaa Muusaatii fi Ibsaa Aliyyii Mijintuutti Ibsaan Aliyyii Mijintuutti argama. Dr. Ibsaa Muusaa sababa walga'iitiin Mijintuutti argamuu hin dandeenye.
maaltu hundarraa eegamu keessummaa kabajaa gamanaa hundura badhaasni qophaa'e maali? Maaltu nuufaan irraa eegamu waan jiru gabaabsee ibsaa iyyee xiqqishoo dubbateeti keessummaa kabajaa gamanaa irraa ibsaa iyyee dhiifama. Ibsaa iyyee xiqqishoo maaltu hundarraa eegama maaltu qophaa'e jiru waan ibsu. Ajii galatooma baga guyyaa irraa kana keenya wanti nu jechuun barbaada. Yaa wanta deeggarsa muraasa hanga kaneetti yaa feesbuukii warri yaalaa jiru goofatti baneeti deeggarsa adda addaa wal utubachuu kanaaf